Oromoon amma humnasa, amma qabeenyasa, Oromiyaas, Itoophiyaas, Afrikaa keessattis gumaacha addaa taphachuu danda'a ilaalcha jedhu fudhatee dhufee jechuudha. Kana duwwaa garuu miti. Riiformii siyaasaa. Guddaa taanee soo jirru, lakkoofsi keenya guddaa ta'e soo jiru, akka kaleessaa hacuucuu, akka kaleessaa garee lama sadii qabatanii isa kaanii dhiisuu osoo hin taane hunda hammannee Sumaaleenis, Affaaris, Beenishaangulis abbaan biyyummaa isaanii mirkanaa'ee walqixxummaadhaan biyya hoogganuu akka danda'an gochuu dandeenya. Kun seenaa Itoophiyaa keessatti mul'atee hin beeku. Seenaa Itoophiyaa keessatti ittaanaa muummicha ministeeraa Sumaalee keessaa argachuun, ministeera maallaqaa Sumaalee keessaa argachuun gonkuma seenaa Itoophiyaa keessatti hin jiru. Ministeera hoomaa waraanaa Affaarraa argachuun hin jiru. Kana kan fide Ida'amuudha. Maaliif? Hundi gahee qaba. Amma humna isaa gumaachuu danda'a. Sana keessatti biyyi ijaaramuu kan danda'u amantaa jedhu waan qabnuuf amala siyaasaa biyya kanaa jijjiiree jirra. Hammattummaan sabdaneessinee qabsaa'uu danda'u, walii hojjechuu danda'u babal'achaa dhufeera. Kun immoo bu'aama Ida'amuuti jechuu hin danda'amu.